Ashama kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa godha. Maarree gaaras kana walitti deebinee jirra. Arramoo akka walitti deebinu kan nu godhe maal seetan. Egaa dheengadde viidiyoo diraamaa hirkoo keessaa siziiwwan keessaa bakka bareedu isiniif fide jennaan baay'ee keessan jaallataniitu akkasumallee nu dabalinaan jettanii jirtu. Kanaaf ammas diraamaa hirkoo sizintuu keessaa bakka bareedaa bakka baay'ee nama hawwata bakka baay'ee nama bohaarsa jedhu isiniif fideen jira. Kanaaf iyyuu namoonni hagammatti YouTube kan subscribe godhe subscribe godhaa. Godhaa eeyyee galatooma akkasumallee namoonni sharing godha sharing godhaa likes godhaa akkasuma immoo yaada keessan yaada naaf qabdanii qeeqas ta'e waan barbaade yoo ta'u comment jalatti naa barreessaa. Egaa walumaan gara viidiyoo keenyatti dabarra. Egaa jalqabarratti wanti nuti daawwannu diraamaa hirkoo season 2 keessaa kutaa 30ffaa bakka hirkoon mana xonqaa dhaqee achitti waan baay'ee ta'e sana daawwannaa. Kanaaf iyyuu hanga xumuraatti nu faana tura. Hirkoo dhuguma. Yaaddeera gooftaa ko. Kot, baby. Baby jilbeeffan. Narra ka'e jette. Namaan miidhame jette. Koloneel eenyu? Koloneel eenyu? Anuun beeku yaa gooftaa ko dirree waraanaatti warra waraanaan hin dhasan. Adaadhaan kelmaati. Adaadhaan kelmaati. Eeyyee almaas. Kun dhugaadha. Almaas. Iyyi kenna bira geera. Haa ta'u. Baay'ee miidhamte. Baay'ee miidhame. Baay'ee miidhamte. Jaalalaan hin miidhame onnee kootu nama daadha yaa gooftaa ko. Onneen nama daadha yaa gooftaa ko. Karaa kam? Madaadhaan karaa isaa isin ilaalame annatti argamaa hin jiru. Karaa bitaati waraante. Argaan jira. Kuni rakkoon kee salphaadha nu biratti. Haa ta'u Kana gochuudhaaf karaa mirgaa lukkuu bifti ishee gurraacha taate karaa bitaa immoo diimaa kan ta'e miilli ishees bifa daaraa kan ta'e fidee dhufta. Dhokate. yaa gooftaa ko ani indaaqoo asiin gurraacha asiin diimaa asiin magariisaa argachuu hin danda'u. Indaaqoo mana gaarii isinii bitee dhufa akka dandeessanitti ayyaana keessaniin asiin gurraacheessa asiin addeeffadha. Dhokate. Tufi. Asaliitu. Tufi saama dubbatteef. Rakkoon kee akkasii furamuu hin barbaadda? Yaa gooftaa. Isa kanaaf waan ajajamte seeraan raawwachuu qabda. Kanan gootu taanaan rakkattee hafta. Jilba mucaa kana jalatti hafta. Maala namaa lafan argadhu hin qabu yaa gooftaa ko. Utuu walitti hin eekamnu ta'e yaa gooftaa ko. Rakkoon qabu rakkina mataa kootii baay'een dabarsaa jira. Utuu walitti hin eekamnu ta'e yaa gooftaa. Hammam yoo ta'e iyyuu wal kabajne yaa gooftaa ko. Mucaan kun baay'ee jeqaara. Gooftaa ko. Gurbaa. Adabuuf jenna mucaa kana. Dhiisaa yaa gooftaa ko. Dhiifama naa godha anoo wal kabajnan jedhe maal. Aariin dandamatanii. Obsan qabanii xiqqoo. Haa ta'u akka goonu gaa yaa gooftaa ko. An qarshiisaa qabadhee dhufeera. Isin yeroo firii qabaattanii dafina amma jimaataa caalaa waan hojjettan natti hin fakkaatu. Guyyaa sanbataarra ba'aati bitadhaame ofiima keessanii. Birrii isaan isinitti kenna. Gurbaa. Mucaa kana dabuu qabna. Kotteeffachuun siin qaba mucaa kana. Dhiifama. Gaafa gochuu qaba mucaa kana. Dhiifama. Abbaan qololaa jiru maal tasgabbaatii waan barbaadan gaafadhaa. Haa ta'u qarshii masaan kaa'ee deema. Qarshii qabadhee dhufeera yaa gooftaa ko. Tole. Meeqa qabatteerta? Nan lakkaa obsaa mee gooftaa ko. Fida. Maal gooftaa akkasii? Kuma 2,800 qabadhee jira yaa gooftaa. Nuti irruun barbaannu guute.
itti guuti. Tiraansportii laafan qabadde ishee 200 waan ittiin galuun qabu. Tuf. Kanaaf miilli kee kanaaf tun barbaadu yoo ta'e lafeetii itti guutii itti kenni. Lafan galaa yaa gooftaa ko. Lafan galaa konkolaataadhaan dhufee lafa galaa kanaaf jettanii yaa gooftaa ko 200. Ayyaanni kotii waliin jira. Tiyyaa naan caalu. Isaaf itti kenni daf. Si argaan jira. Ayyaanni kotii hordofaa jira. Amma yaa gooftaa ko falasaan itti maaga erga qarshii amma kana kaffale. Goosh. Beessa goote ilma ko. Ilma keessan achi barbaadadhaa yaa gooftaa ko ana abbaa akkasiin qabu. Kabaja. Rukut. Ajaja jalqabaa. Asii akka deemteen ishee cinaan teessa. Haa ta'u. Miila kee mirgaa miila keessa bitaarraa erga kaa'atteeti. Si'a lama qufaataa si'a tokko immoo siiqsita. Meesa kana asitti hojjedhu. Eeyyeen. Beessa goota. Ajaja lammaffaa. Akka kana raawwatteen ol kaatee dhaabbatta. Haa ta'u. Erga dhaabbattee rifeensa mataa kee hooqqatta. Haa ta'u. Sana booda isheenuu fiigaa sitti jilbeeffatti. Kan ammoo kan raawwatu ayyaana keenyadha. Haa ta'u. Ililcha. Galatoomaa yaa gooftaa. Erga dhufeeti gaa ulfaadhaa baay'ee galatoomaa yaadan qaba. Yaada fudhannu. Fudhannu yaada. Maali bittaa bawarreen maan ta'inaa kaa yaa gooftaa. Qarshii 1,000 qabatee. Qarshii 1,000. Yaadaaf moo? Maali barreesseen isin erga rakkina qabu poostaadhaan ijoolleetti isinii kenna. Amma kana kaffaluu hin danda'u. Al tokko naaf. Bocaanni kaffaltee. Ayyee. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada gaa akkasii namoota wal lolan baay'ee yoo jiraates immoo isinii fideen dhufa. Tole. Jedhi gaa nagaatti. Jedhaa nagaatti yaa. Kot deebi. Jilbeeffattee baata. Galagalteen ilaalin. Achitu hin jedhin. Utuu nama tokko harkaan hin qabin ishee bira deemta. Yoo nama dubbiste ayyaanni kun sirraa ka'a. Haa ta'u. Miila kee mirgaa miila keessa bitaarraa erga kaa'atteeti si'a lama qufaataa si'a tokko immoo siiqsita. Steepii isaan dogoggoree laata? Jilbeeffatta moo deemti? Anan nyaatame dhiisati. Dhiisi anan nyaatame ta'a. An ka'ee jilbeeffadhu laan jedhati maal jilbeeffattaa asiiti? An karaatti nama dubbisne an maaltu kana keessa na galcheedhaame. Nan nyaatame dhiisati. Yaa beeka. Egaa diraamaan koo siizin 2 kutaa 30ffaa jaallattanitti jedhe yaada. Anis baay'een jaalladha. Kanaaf waan hin jaalladhu isiniif fide waan ta'eef
amma immoo kan itti daawwannu sizintuu kutaa 17ffaa bakka gamtaan xiyyaa ukkaamsee erkoodhaan birrii fili jedhe sana dhugaa dubbachuun bakka sana baay'een jaalladha isinis mee hin jaallattu jedhe yaada kanaafiyyuu hanga xumuraatti ni faana tura. Asiif achi mixxiqqee akka hin dabne agara. Indabu fuuluma duraan inni tale. Akkuma isaan jedhanitti dhaqii maallaqa kennii fi intala xiyyaaraaf. Haa ta'u. Sana booda karaa seeratiinis karaa heeratiinis waan godhunatu beeka. Namni na hordofu hin jiru reesin keessa. Erko. Koloneel abbaa kiyya ergama isin natti laattan fudhadhe innis tiraaktar kana keessa na buuftan akka jettanii obsaa fayin margee fayin akka jettanii kaadhimaasaa baraaruuf dhaqee wareegamee jedhaatti mana kana immoo maqaa kootiin moggaasa maalan godha isin deebi'oote. Erko dhiira ta'eeti deemi bakka jedhu. Maallaqa kennitee fidee dhufta. Hojagaan! Erko. Tiyyaa ko. Tiyyaa. Ila maal anaan samsanii suuqii gibiran kaffalee si godhani tiyyaa ko anaan akkas naa godhani ila hirko naan jettiin ootiyyuu dhiis sii qaqqabne isa dhugaan siin jedhan abbaa kee wajjin irra naasa'anii koloneela abbaa tiyyaa wajjin irra abbaa kee wajjin irra naasa'an dhugaadha nama gaarii akkasiinitti fakkaanne isa dhugaan jedhan al tokko dhaamsa fidee dhufte fide. Isuma naaf dhufeen isa si argin irraa fadde malee dhaamsa fideen dhufee tuyyuu ko dhaamsa fideen dhufee malee maali haadhoo ko maali ijaan itti babaaftaa akkas maali horii soo fideen dhufeeti kunooti yaa mootii maali isinitti tuyyuu kosii qaqqabeera waanuma fedhee tuyyuu atiyyuu dhugaadha anumti siifa okkaamamu isa dhugaan jedhan harka naman taane harka maal godhu reega booddee sitti baay'ee haasofnaa booddee maal gochuun inu kaamse maalu kaamsitaa gurba maalu kaamsitaan jedhan atau jedhaga yaa mootii jedhagaan akka kana salphaatti walii gallan seenee dhugaadha mari'ataniitu akkas dubbii furanii nama meeqatu dubbii fura baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa waan ani isin jedhu qabu jedhaga Anaafatu dubbiin fidhe. maali ishee gadhiistanii amma moona qabdanii maal na gootan maal waan na gadhiisaan an kana yaadda'an dhufuu sodaadhee ture masilumaayyuu dhugaan jedhan istiraaktarii kana keessa na galchan isa dhugaan jedhan kunoo qarshii fudhattanii maal gootu bifa dimokiraasiidhaan mari'anneen furru obboleessa koo ati waan furtu miti dhis mari'anneen furru yaa dhugumaa baalchaa saafoo hirkoo ija kooti kun gamtaa miti kun gamta ija kooti dhis Ayirko. gamta Xinnu mallee shakkine. Dhugaan siin jedhan shakkine. gamta Maal ta'e naan jechaa jirtaati? ani yoon maraadhe maal fayyadamta gamta Akkati maraanneef miti obboleessa koo nan rakkadhe. Maal naan jetteeti? Guyyaa lama dura maal naan jette? Dallee dhufeensi dubbisa jedhee yaadee ture hin dandeenye bilbilli kee boona baay'ee si miidhaniam. maaliinistu baadiyyaatti ani fi sooreen boqqolloo kana tumaa turre duraaniin mooyyeetti gadi naqne isa gamaa gamana dhaabanne qabne isa goonu sana isa yaadachiisanii mooyyee keessa na kaa'anii na tuman jettu malee inistuu ko nama nagaatu na reeben jettan tokko gaafa na godhu tokko immoo harka jiifatan natti fakkaata irra maalan maalittan of beekan Baay'ee miidhamte kan dhiisi namitti inistu dhiisaa kan inistu
Madaa kootti buutanii waan biraan nan dubbachiisina. Iji keenya kunis hin argu kam? Inni kam? Inni kun hin argu hin? Lakkisaa maal kanatu hin argu. Kanaan ilaalaan jira akka kishaafaatti kaadheeni kanaan ilaa. Hirreebamtanii isinis sammuu isin reebanii. Goota jaarraa 21ffaatti jaalalaaf gatii baase. Haadha manaa hambisuuf du'e. Haa ta'u wanta ati goote gaariidhaan kan hin jedhu maallaqa kanaa fudhatanii erga ishee harkaa baaftee dhiisuu sirra ture. Maali isin abaluu isaa hin barreem isin nama kana dudduuba jiru. Neenna ta'uti maallaqa kuni akkasittiin nagaama sibira buluunsaa waan tokko. Jaarsa immoo waameera dhufaa jiru mee warra akkas godhe waan hubatte qabda. Maali? Eessaa argita si ajjeesanoo? Imimmaan inni kun naan bo'uun istiraaktarii ija tokkoon hin bo'u jedheen isa malee waan nama boosisuudha. Maali gamtaa akkana godha? Gamtaa akkana godha? What a generation. Gamtaa isa kam? Gamtaa makeenya inni gaarii ma yaadeetu inistuu koo qarshii cidhaa kanaa maatii masheetu ispoonsarii isin godhuu qabuu naan jedhe. Isa fideetu jara kan akkas godhaa warri eegdonni isaa maal beekuree kana gamtaa wajjinan wal cicciniinaayyuu wajjinan jiraadha. Harree wal dhiittee fi ilkaa wal irraan cabsite. Kunoo walirraa cabsite kam? Si cabsite kaa kunoo? Si dhiitte kaa kunoo amma gamtaan ija si keessaa baasis caccabse. Kanatu fuudha. Kanatti heerumti ammatiyyaa. Isa miti. Reeffatti heerumti. Eegduu isaatu xiqqooma akkas afaan keessa wal baanee akkasuma aluma tokko isaa akkas qoqophaa'uun argee achii booddee kunoo isa yeroo kana natti ka'anan of baree yeroo kana natti ka'an harka kee ol qabi yeroo jedhanan dhaga'e. Egaa kanas jaallatteetti jedheen abdii guddaa isinirraa qabaa bakka hin jaalladhu isinii fedhe waan ta'eef isinis hin jaallatti jedheen abdii guddaa isinirraa qabaa akkasin bu'aaraa jirtan akkasin bashannanaa jirtan abdii guddaa isinirraa qabaa hanga xumuraattan malee dhufaa turaa isiniin jedha. Egaa kana taasisee mamaatu nuti daawwannu kutaa 19ffaa bakka hiriyyaa hirkoo duraanii jechuun abdiin dhufee raadee hirkoodhaa uffata aadaa kan warra walloo kamisee fidee fi akkasumas lattiiyyaadhaafis fidee hiriyyaa hirkoo duraanii jaalallee hirkoo duraanii gaditti guurutti kana hirkoo waan meeqa jedhee hirkaa beesanaa annugaa dubbachuun bakka sana baay'een jaalladha isinis immoo hin jaallattu jedheen abdii guddaa isinirraa qabaa. Kanaaf iyyuu hanga xumuraatti dhufaa tura warri sabskraabii godhaa. Iyyuu si dhibuu baay'ee waggaa dheeraa booddee deebinee wal agarra hiriyaa kaampaasiiti. Isa dhugaa. Ture baay'ee tureera wal arguun keenya. Baay'ee. Abdii. Baay'ee namatti tola isa dhugaa. Jijjiiramte. Baay'ee maal kunoo rifeensi nurraa deeme. Gara dudduubaatti achi deemaa. Dudduubatti deemaa. Rifeensi akkas ta'e. Maaltu na yaadattatti yaadatama beektaati. Bar tokko yeroo mooraa keessaa barannu qormaata wayiitu nutti jira. Yeroo cimu inni immoo akkasii mucaan kun baay'ee jabaadha waan sedhe baay'ee gamtaan kun isa bira taa'ee eebbifamee as ga'eega. Maali isatti rarra'ee darbe yeroo mooraa yuunivarsiitii keessa jiru amma immoo isa kan jireenyaa immoo narraatii hojjetaa jira. Amma sitti rarra'ee? Qormaata jireenyaa anarraa galagalchama. Yeroo sana maqaa maduwaa jijjiira. Maqaa maduwaa jijjiira. Qormaanni kanuma booda itti laattata barsiisaatti. Hin fayyadne garuu. Hin fayyadne. Hin tolle. Gamtaan namaa gadi ta'e. Amma sitti hamachuu koo miti garuu birootiyyaanis jirti amalumti isaallee gaarii ta'uu dide. Sirrii miti. Isa dhugaa. Inistiraaktaris akkeechaa ture. Baay'ee maal fa'aa yaadattame haati immoo erga kaasuun keenya yoolee hin tattafanna. Waan baay'ee yaadadha gaanii yaadataa ishee intalatti yaadata. Intalatti ishee irratti wallolee ture raafati. Takkaallee walitti buunee hin beeku. Isheetu walitti nuurattee illee wallolee turreedha. Ishee kana baay'ee yaadadha. Hiriyaa qaba ture wajjin walloluu anuma taraarsa wajjin walloluu anuma. Maali? Lachuma keenya jaallate maali? Atis jaallatteetta anis nan jaalladhee arguuta egaa wallolli. Inni araaramne gaarummaa isaa. Isheen kaadhimaa kooti abdii. Ishee ma fakkaatti? Intalattii mu? Abdii. Kan wal fakkaatu? Abdii. Isheen kaadhimaa koo ishee ammaati ishee. Amma rakkin uumamuu danda'a. Bareedduudha. Abdii. Haa ta'u rakkoon qabuuti nan ariifadha jette. Nan ariifadha. Nan deemas jette. Karaarraan as gore. Karaarraa as gorte isa karaa isa kana asitti isa gorsiise sanatu na aarsaa jiran. Maal ta'a asii achi gorsiisan ta'e karicha. Karaa hundi irratti as goran utuu dhibee ta'e maal ta'a. Garuu baay'ee natti tole immoo isa warra garree kunoo ani egaa kaadhimaa qabadhee ati akkamati hiriyaa qabatte? Ani hiriyaa qabanne maal siidhu ittumaan si barbaada siin. Adduma isaa qabdaa. Ittumaan si eebbisan fakkaata. Duras mooraadha maaliif gaafa tireen nama 3-4. Seeraan si qabeera.
Seeraan uumaa isa sodaattuun si qabeera kana caalaa waan darbeen kaase. Qoosaa akkuma geerru qoosaa. Qoosaan jiru dhiis waan diigamu jira waan lafa jala diigamaa jiru jira. Amma ati hin deemtaati waan meeqa dubbattee deemtaa booddee abidda natti qabata. Ani san beekaa fedha. Amma namoota tokko nagaa fakkaatanii taa'u achi si kan eenyu obseen eenyu gaaddiseen eenyu mooraa keessa kan turte jechuu isaaniitu naaf. Eenyu isaanii? Hin beekamu. Nan ariifadha jette. Nan jarjar. Karaa nagaa. Galatoomi isa gungoo waan guddaadha. Waan ta'e egaa sinii qaba sii qabadee dhufeera. Haa ta'u. Kennaa waliin sii qabadee dhufeera. Maal godha gamtaatti naa kenna? Dhiisi. Asumti fu. Dhiisi waa haasa'uu kennafu gamtaatti naa kenna. Nan jarjara. Harkaa. Maal gaa qofaa manaa fidde gaanoo amma qofaa koo hin jiru kaadhimaa soo qaba. Waan fedhe yoo ta'u ammaan immoo kaadhimaa kana akka lubbuu kottan jaalladhan. Qofaa miti. Dursee ta'e maa beeran kan akkati kana jettu amala kee beekamti ture. Ishees kun. Aha. Tiyyuufis fiddeemu. Anti anna haa ta'u itti kenni. Maali ergo maali anoosuma durii. Kaawwadhu tiyyuu ko. Waan keessa kaa'ee fide hin beeknu fide na biraa taa'u. Kennaa mata keessatti. Baay'ee anoo baay'een gammadee. Sadufte waan baay'ee haasoftes. Waan baay'ee haasoftes. Waan baay'ee haasoftes bishaan darbe immoo waraaban. Bishaan darbe waraaban tiyyuu bishaan darbe waraaban. Waraaba maali? Maaliif amma bishaan darbe darbeera. Daakaa duukaa deemtee waraabdaare. Hin ta'u bishaan darbe darbe. Waan darbe darbe mitiire tiyyuu. Darbe mitiire. Atis darbe atis. Darbaan jira. Asin dubbisuuf hin as gore malee maal darbaan jira. Karaaraan as gore. Darbiiti bunuma dhunneetu hin deemta. Egaa kanas hin jaallattu jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa kana taasisuudhaan immoo kutaa 44ffaa bakka dibaabee hirkootti waardiyyaa qacaru jedhanii jennaan mucaan durbaa tokko xiraatti mirga walqixxummaa dhiiraaf durbaa eegamuu qaba maal jetti raatti anis waardiyyaan taate girri kaase sanaa an dhugaa dubbachuuf bakka sin abbaan jaalladha isinis immoo dhugaa dubbachuuf hin jaallattu kanaafiyyu daawwadhaa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa shaashan baay'adhaa warra subscribing goone subscribe godhaa. Hojiin humtu maaliif hojii humtee jireenya keenya jijjiirtu? Uumeer al sadii waliin yaade. Garuu naa milkoofne. Akkasii hojiin seenaa akkasii uumtee yeroo biraa deebitu du'ee eega. Maalan beeka. An waggaa sadii rakkadde anniisati. Ati hojii lama sadii uumtanii hojii digdamii beeka uumeen yeroon biraa deebi'u kimbin yeroon biraa deebi'u dibu yeroon biraa deebi'u fashalaayii. Ati maal baratte immoo haadha oku? Ani agriikaalcheriin baradhe. Maanni isheenii agriikaalcheriin inistu? Isuman gaafattu. Maaloodha agriikaalcheriin kun? Qonna waliin ol qabata. Qonna? Maal asii magaalaadha maal na hojjetta ree dirroo magaalaadha maal hojjetta? Hojiin barbaada gaa'e. Magaalaa keessa qonna naa barbaada dhiisi dirriba haasa akkasii dhiisi moo gamoorra jallisii naa baasta moo konkolaataa dhaabsiste karaa walakkaa naa qotta qote kaa kunoo karaan jira asirra dhagi konkolaataa dhaabsisiiti asii shunkurtaa asii hundee diimaa maal naa facaase utuma eeguu ta'e lamma dhaqee kun utuu lafa qonnaa eegee wayyuu utuma eegumsa ta'e yoo baay'ee si dhaggeeffadheeti mirga qaba. Waan barbaade dorgomuu lafa barbaade jiraachuu fi hojii hojjechuu fi mirga qaba. Kanaaf ilaamee dirriba yaadni kee gaariidha. Dorgommii kana dhufuunis gaariidha. Hojiin dhuguma tuffatama. Hojiin si galee abdii kutattee taati. Meeshaa qabaa hin qabu. Abdii qabdaati hin qabu. Maal kutata? Abdiin kutan. Abdiin kutaniiti jabaadhu dhuguma. Baay'ee nama miidhaa akka kara keenyatti jiraachuun. Kunoo inni miidhama isaa argeera. Kanaaf iyyuu mee haala jiru laalleetu sitti mu. Tole. Si bilbila. Tole rakkoo. Tole. Sooree! Nama taanu galchi. Inistu akka madeemaa dutti waan waarri argannu miti. Isa dhugaan jedhama. Isin galgala eegaati an ganama eega. An galgala eeguu hin danda'u kaa. Margeenoo. Margeenoo. Siifti mijata malee tuute iyyuu. Haa ta'u sammuu rakkina gaffootti seeni giiftii ko. Seeni. Baga nagaan dhufte. Tiyyaa koo fakkaata ta'e jedhu. Ol fakkaannoo? Amala qabdaa laata? Qaba. Dhugaa jedhe. Erko. Tole baga nagaan dhufte hawwiidha natti fakkaata maqaan kee. Hawwii. Hawwii maqaa bareedaadha. Baay'ee dhugaa rabbi hawwii keessiif haa guutu. Durba akka tiyyaa baay'een jaalladhan maaliif yoo jette
jechuun ijoollee durbaa hamma jiran keessaati ijoolleen akka xiyyaa hin argaman fagootti argamu dhugaadha akka warqeetti qoteen boolla baasanii xiyyaa garuu al tokko mana aarsiitis immoo maaliif wal fuunaan jedha tole jetti deebitee moo dubbiitu kaa tole jetti deebitee waggaa sadii moo meeqa ture al tokko gaariidhas al tokko gadheedhas waardiyyummaa hojjettee beektaa? Dhaamee Irkoo. Deeme mee qofaama koonan qoraa. Dhiisi barattoota baay'een qoraa oolanii nama 2-3 qoruu dadhabu bahe mee. Maal sirra dheera? Dhimma maatii asitti dhimma bakki kun bakka itti dhimma maatii asuun. Dhiifama sirra dheera noo rakkoon qabu. Hawwiini gamtaa bariisoo beektaa? Dhugumaa baalchaa saafoo. Rakkoo jira moo? Maal jiraan hin dhufe malee amma gale. Amma dhufe ammuma dhiyoo as ga'a rakkoon. Ammuma dhiyoo as ga'a. Gamtaa namni? Beektaa sirriitti beektaa gamtaa? Een beekan. Innistu waardiyyaa biraa isheefis daballee qacaruu nu barbaachisa. Eessatti haa ta'u. Gamtaa. Hojiin kun hojii waardiyyaadha. Hojii eegumsaati. Hin mijataa shamarraniif itti yaaddee taate shamarreedha. Intaa hojii kana hin dandeessaa. Dhiisaas. Hojjedha. Waan akkasii hin danda'amu. Asii ol namatti naasee. Innistu waan akkasii bira qabanii haasawwan bara. Shamara miti dardaraaf hin cimamu. Maal jechuudha dhiiraaf shamarran maaltu adda adda godhan? Maaltu adda adda godha? Maaltu adda adda godha? Ilaaka. Maal baay'ee gaarii. Baay'ee ani yerootti dhufte baay'ee natti tole. Isa dhugaa dubbachuu. Gamtaa wajjinis akka baay'ee walitti siqxanii hin beeksisa. Dhugaan anammanii haadholiin keenya, akkooliin keenya, akaakiliin keenya akka isaan itti hojjetanitti namana. Isaan mana keessaa nyaata hojjetu, warri dhiiraa immoo bakkeedhaa hojjetanii fidu, wal gargaaranii jiraatu. Durbi hojii bakkee keessaa maal gooti? Durbi gaafa jalqaba. Dhiirri kan hojjetu durba kan hojjenne maaltu gochuu danda'a? Walqixxeedha isaan lachuu tokkummaa. Anaaf si garaagarummaan keenya maalidha? Dhugummaa maal? Ministu amma sanyii kootti buute gam. Amma kara dhiiru anaafatti maal? Gamtaa sitti namti gamtaan na hamataaf na dudduuba deebi'ee dhiisaas onneen qabu onnee dhiiraan qabu siin jedhe miti hangaruu hojjettu maalaan dadhaban? Kan itti hojjettan maaliin dadhaba? Inistu asitti nama rukutuun inni eeyyama maala? Inni eeyyamamu hirkoo. Inistu al tokko harikoo baadhu. Inistu harikoo baadhu. Attamitti anaafati walqixxee taana. Baree jijjiirameera kan itti hojjettan nan hojjedha. Waan hin dadhabuun qaban. Amma anaafati tokko. Eeyyee. Utuu ta'eeyyuu ani tiyyaa wajjinan tokkoon. Ila jala mureessitti anaa wajjin tokko ta'uu barbaaddaati garuu ani tiyyaa wajjinan tokko utuma ta'eeyyuu. Obboleessa qosa siin jechaa hin jiran. Kan dhiirri hojjetu durbiin hojjeti siin jechaa hin jiran. Hawwi. Hirkoo hawwi. Maali mataa irratti na iyyitanii mangafummaan hangafa keessanii. Maaltu hangafa isaan ijjinu yoona walqixxee taa ta'uti yoona innis hojjinu tokko haa ta'uti hundumaa hojjetu. Hirkoo na joonjeessitanii. Maal gaggaafachaa jira? Maal hojii dhufte isheenii? Beeksisa siin baaftan argee? Aha, maal nan harkaan mataa nan joonjee manam asitti nama asitti wal beellamee wal loluu natti taatani. Maal hawwi? Ilaalcha isaa sirrii mini kanaafan duukaa iyyani. Ilaalcha korraa maal fuutaati? Ilaalcha korraa maal fuutaati? Ati ilaalcha keetu sirrii miti. Meeqi shaafa kee kana ofirraa fuudhame? Dhugaan jedhan isatu dalga itti agarsiisa. Inni nama hamaa gaarii godhe itti agarsiisa. Nama gaarii immoo hamaa godhe itti agarsiisa. Dhiisati. Hirkoo. Ilaamee dhaggeeffadhisitti nima. Of qabime. Antiyyaa fi yaadde. Hawwiini. Baay'ee natti toleera. Akkaataa itti walqixxummaa shamarranii fi walqixxummaa dhiiraa ibsitu. Dhuguma sitti maal? Ija jabinni kee. Onneen kee. Asitti naanna irraanfatte. Gaafa waa'ee walqixxummaa dubaraa fi walqixxummaa dhiiraa kaafte. Daran na ajaa'ibe. Garuu immoo gaafa teenya ilaallummaa hojiin dhiirri hojjetuu fi hojiin durbi hojjechuu immoo hin dandeenye wayii. Maybe akkas jechuun koo tariitii jiraachuu danda'a. Wantan si ajaa'ibsiifadhe sitti. Hojii kana dorgomuudhaaf dhufuun kee dhuguma sitti himuu fi jajjabeeffamuu qaba. Baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Hojii nan hojjedha nan danda'a jechuun jajjabeeffamuu qaba garuma fuulduraatti iyyuu. Ati kana beekuu qabda. Xalloo nan eessi gadee kaakka'u miti. Gaarii jabaadhu haala jiru laallee immoo si bilbilleetu haasofnamee haala jiru mari'annee mana keessas mari'anneetu akka dibaabee erguutti si laalleetu si bilbille. Fedhee man yaadatu. Wayya bilbiluu fi wayya qaamaan miira keessa galaa jiran tarkaanfii hamaan fudhadha.
Ankan hin jedhu garuu nama yaada ilaalcha sirrii hin qabne jira akkamitti jiraattu sin. Akkamitti akka itti ol bukkee teessanii hojjechuu dandeessan. Hojiin kun naaf milkaa'u malee immoo sirreessan. Ati maal irraa qabdaa giiftii kennu ture maqaa ishee? Maal? Hawwi maal irraa qabdati? Hawwiin keessi milkaa'iniiti. Maal irraa qabdan jedhee? Ilaalcha kee sirreessuun qaba. Eenyu? Ankoo moo? Dhiisi. Dhiisi. Anaa wajjin dubbii hin dhufiniiti dhiisi. Isa dhuga isa si fuudheef garuu wayyoo. Waan hin jedhu qaban isa si fuudhu maal si fuudha? Sitti heerumoo? Maal situ fuudha? Isa ati fuutuuf wayyoo. Ila hin rakkate umurii isaa guutuu gubate si wajjin. Durbaaf dhiira akka isaa wal qixxee ta'an gaafatan sitti agarsiisa. Anaan immoo? Inistu lakki altu itume daqiiqa lama na eeyyamame namummaa koon gadhiisaa daqiiqa lama na eeyyama obsa koon fixadhaa na eeyyamame isa dhugaan jedhan ati gar ila isaantu na qabeef kana na qabadhu jedha tasgabbaa Irko qormaata dhufteem maali hawi maaluma narraa qabdaa ati garuu ati maal narraa qabdan jedhee man Irko hawi akka gootu rakkoon qabu sirreessita dhuguma yoo utuma carraan isaa argame hojii kana bakka kana dhufte yoo waan baay'ee waan sirreessitu natti fakkaata naan kanaaf isii bilbilaati jabaadhu waan dhufteef immoo baay'ee gammadeera galatoomii jabaadhu isii bilbilaa jedhiga amma qormaata irra ture gaafa baatu wal agarra gumaa baalchaa saafoo inistu dhiirriin qoramte inistu egaa amma manaatti na geggeessitu arra mataa keessaa na cite amma manaatti na geggeessitu booddee ganama immoo gamtaan naaf bifuma akkamiin hojiidhaaf as galuu qabdi mucaan kun simaan sirreessuuf simaan argiteettan bakka isheen godhatu maali isaanii isatti jenereeshin sagalee waliin kaasinaa naannoo kanaan fagaanne yoo ayyasarra baatee galtammate alatti see godhadheessee soore nama sadumaa galchime Nora instructor amma gadi baatee kunoo loltoota ishee natti argite kunoo dhiifama dhiirris durbis tokko baanaa hojii na caaltaa jedhi itti naayi na caaltiiti. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture akkasitti gammadaniif ittiin bashannantaniif ittiin bohaartan abdii guddaan isinirraa qaba. Kanaafiyyuu guyyaa ittaan eenyu akka isinii fidu eenyu akka interviiwushinii godhu akkasumallee maal akka isinii fidu koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Yaadaaf qeeqa qabdanis koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hanga viidiyoo biraadhaa walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jaalladha isin jaallatamtoota.